raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. qaalii qalamee haceef adawaa gumaan gama adawaa dhalootaaf ta'e dawaa saba keetiif dhiigdee qabsoodhaan cichitee wayyaanee diigdee maqaleetti galchite goota adawaa faarsa jaalleewwan tarreessee diinota isaa aarse warra bulguu balleessee goota akka taaddee obboleessa eebbisaa sedha buuttan gaddee kophaa kun baaddisaa qaxalee koo qaxalittii gaafa adawaa nan jedhi kaa nagaatti sagalee keen hawaa goota gaafa adawaa balaa ilma zallaqaa osoo ormi keenya jedhuu situu gad baase haqaa acee koo hin duune numa faana jiraata kaayyoo isaarraa fuune nu waliin hirmaata seenaa keen tarreessa goota amboo walakkaa cicceetas si barreessan dadhabu takkaa Oromoof Oromiyaaf jettee aarsaa lubbuu kanfalte maatii kee hunda dagattee sabaaf jecha dhabamte bakka ajaan baay'atu bakka torturaaf raqaa allaattiif saree malee kan biraa maaltu dhaqaa jetteem hacee eenyu akka saree ta'ee kosiif laqa rakkaa'u eenyu akka goota ta'ee tarree hayyoota taa'u suuraan kees ni dubbata dhaloonnis inuma hubata siidaa sii dhaabnee guyyaan si yaadannaa seena kee ol kaafnee dhaloota dhaalchifnaa garbummaarra duuti bilisummaadha jettee filatte goonni goota najjeesuu gadheetu galaafataa akkamiin diina balleessuu nu cureenni walanfataa nan nyaadhan jenne oromoof kuftee kaate irbuu sabaa hin ganne nuuf lubbuun kee baate oromoof waree gabbaa seenaa guddaa lubbuu keetu nu eege wabii oromoo hundaa gadhee garaa fincaanii si nyaatte yaa hacee sin dagatum seenaan diinatu nurratti baacee namni qajeelaan ni du'a namni waaqayyoo eenyutu bakka nu bu'aa hacee si dhabnee wayyoo mudaa hin qabdu dandeettis ta'ee bifaa akka yaaddutti illee oromoo dhabbarri ifaa maal godharee hacee koo bukoo marqaa bukeessinaa ajandaa ormi uumeen oduu gandaa odeessinaa haasan keenya hadhaa'ee eebichi nutti mi'aawu ato baafatteetta hacee lubbuun kee jannataa taa'u seenaa rirmi nyaatu dhaloonni qubee sin dagatu ani yoomiyyuu sin dagadu irbuu kee irra sin baqadu waxabajjii 17 bara 2013 Abdinaa'ol Abarraa Iyyaasuutiin lixa Shaggar magaalaa Gincii ganda Bajiroo irraa yaadannoo haceetis lafa jirtanitti nageenyi keenya kabajaa isin haa ga'u kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee isin nageechifna oduu waliin gurmeechaa gammachuuti. Hogganni olaanaan adda bilisummaa Oromoo Jaal Abdii Raggaasaa hidhaarraa erga lakkifamanii deebi'anii hidhaman. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksanitti namoonni 7 poolisii humna addaaf Sumaaleen ajjeefaman. Gamtaan waldaalee siivilii adeemsi filannoo Itoophiyaa rakkina qabaachuu ibse. Tigraayitti haleellaa mootummaan xiyyaara humna qilleensaatiin raawwateen lubbuun lammiilee nagaa galaafachuun himame kanneen jedhan mata dureewwanii amma oduu bal'inaan. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa oolmaa dhaddacha guyyaa kaleessaa oolen
Hoggansa olaanaan adda bilisummaa Oromoo Jaal Abdii Raggaasaa himata irratti baname irraa bilisa jedheera. Haa ta'u malee manni murtichaa dhaddacha waxabajjii 17 bara 2013 ooleen xalayaa mana amala sirreessaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee barreesseen Jaal Abdii Raggaasaa mana hidhaarraa akka lakkisan ajajni erga darbee booda lakkifamee ture. Garuu Jaal Abdii Raggaasaa humna tikaa mootummaan daandii irraa butamuun deebi'ee akka hidhamee jiru raadiyoon Dirree Shaggar maatii isaarraa odeeffateera. Jaal Abdii Raggaasaa mana hidhaa irraa ba'anii osoo baay'ee hin deemin irra deebiin Jaal Jabeessaa Gabbisaa waliin daandirraa qaama poolisiin akka butaman kan nuuf eeran obboleessi Jaal Abdii dargaggoo Gammachiis Raggaasaa biyya dhugaan irraa fagaatte, biyya haqni namaa haqan qaalamte, biyya seerri hojii irra hin oolle fi olaantummaa qaamota dhokatoodhaan bultu keessa jirra. Nama manni murtii bilisa jedhee mana hidhaarraa gadhiise poolisiin akka hattuu riphxee dhokatte nama hidhuun furmaata hin ta'u jedhe. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksaa Araddaa Korraa Daawwee fi Gaala Roggaatti poolisii humna addaa Sumaalee daangaa Oromiyaa cabsuun dhukaasa qonnaan bultoota irratti baneen namoonni 7 ajjeefamuu jiraattonni raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Poolisa xiyyaa uummanni hidhattoonni naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa cabsanii bahaa Oromiyaa aanaa Cinaaksaan Araddaa Korraa Daawwee ganda Ammeessaa humni addaa naannoo Somaaleedha. Lubbuu namoota keenyaa qotee bulaa Muhammad Abdurrahmaanii fi Naasir Hussein akkasumas Hassan Adam lubbuu isaanii wareeganii jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa karaa roggaa Araddaa karaa roggaatitti lubbuun namaa 4 dabaruu himanii jiranii waan akkas taateef gaa namoonni ammaan dura dambaanee namootaas gaganaan wadda baasan lubbuun namaa 4 dabarte jechuu amma himaa jiran. Poolisiin humna addaa fi milishaa Somaalee daangaa Oromiyaa cabsuun namoota nagaa irratti dhukaasa banuu erga jalqabee bubbulee jira. Rakkoon mudateef qaamolee mootummaatti iyyannullee haga ammaatti furmaata argachuu hin dandeenye jechuun namoonni raadiyoon Dirree Shaggar dubbise komatanii jiru. Gamtaan waldaalee siviilii filannoo Itoophiyaa taajjaban rakkoolee filannicha irratti mootummaan bilxiginnaa uume ibsan. Gamtaan adeemsa filannoo irratti taajjabdoota heeruun akkaataa seera filannoo keessatti kaa'ame faallatti buufataaleen filannoo 92 gamoowwan waajjiraaleen poolisii kaambiiwwan waraanaa fi paartiileen siyaasaa keessatti argaman keessatti hundeeffamaniiru jedheera. Akka seera filannoo Itoophiyaatti filannoof guyyoonni 4 yoo hafan irraa eegalee duulana filadhaa taasisuun dhorkaa ta'uu ibseera. Haa ta'u malee guyyaa filannootti buufataalee filannoo 256tti daangaa meetira 200 keessatti duulina filadhaa taasifamuu fi meeshaaleen duulana filadhaa agarsiisan mul'achuu isaanii ibseera. Akkasumas buufataalee filannoo 12 keessatti taajjabdoonni isaa adeemsa sagalee kennuu taajjabu dhorkuu isaanii himeera. Sagalee kennuu wal qabatee buufataalee 366 keessatti filattoonni filachuu isaaniin dura qalamni hin gadhiisne quba isaan irratti hin dibamne jedheera. Kana malees buufataalee filannoo 198 keessatti iccitiin adeemsa sagalee kennuu haala guutuu ta'een hin kabajamne jedheera jechuun BBCtu gabaase. Haleellaa humnoonni mootummaa dhiyeenya magaalaa Maqaleetti argamtu iddoo Togogaa jedhamutti dheengadda galgala raawwatanii lubbuu lammiilee nagaa hedduu galaafachuun himameera. Lola humna ittisa Tigraay fi humnoota mootummaa gidduutti taasifamaa jiru wal qabatee haleellaa humni qilleensaa raawwate kanaan lubbuun lammiilee nagaa 43 galaafatamuu Reuters gabaasee jira. Haleellaan kun kan gaggeeffame humna mootummaatiin ta'uu namoonni ijaan argan miidiyaalee addunyaa garaa garaaf himaa jiru. Raayyaan ittisa biyyattii garuu haleellaa qilleensarraan kan raawwate garee shororkeessitoota dhabamsiisuuf malee namoota nagaa irratti miti jechuun himannaa kana waakkateera. Dhimmuma kanaan wal qabatee haleellaa boombii qilleensa irraa mootummaan Itoophiyaa uummata nagaa naannoo Tigraay irratti raawwate Ameerikaan balaaleffatteerti. Tigraayitti dhoo'insa boombii mootummaan Itoophiyaa gabaarratti darbateen namoonni siivilii hedduun ajjeefamuu gadda itti dhagahame ibsuun wal waraansi adeemaa jiru daran yaaddessaa ta'uu waajjirri muummicha mootummaa Ameerikaa ibsa baaseen beeksiseera. Gocha suukaneessaa akkasii Ameerikaan cimsitee akka balaaleffattus ibsicha keessatti eerameera. Qaamni nageenyaa mootummaa Itoophiyaa namoota haleellaa suukaneessaa kanaan miidhaman dhoksuus gabaasni sirriin akka barbaachisu Ameerikaan akeekkachiifteerti. Namoonni miidhaman hatattamaan yaala argachuu osoo qabanuu namni miidhame hin jiru jechuun gonkumaa fudhatama akka hin qabne Ameerikaan
ibsiteerti. Dabalataanis tajaajilli yaalaa miidhamtoota hunda bira hatattamaan akka qaqqabuuf aangawoota mootummaa Itoophiyaaf jabeessinee waamicha goona jetteerti. Qaamni walabaa sababa balaa kanaa qoratuu fi qaama gocha kana raawwateef itti gaafatamummaa godhu jiraachuu akka qabus ibsa kana keessatti gaafatteerti. Dhumarrattis dhukaasni hatattamaan dhaabbatee deeggarsi namoomaa lammiilee hunda qaqqabuun nageenya uummata nagaa akka eegamu Ameerikaan ibsa baafteen waamicha gooteerti. Gamtaan Awurooppaas ibsa balaaleffannaa gocha kanaa baasuun kan yaadatamudha. Ibsa Ameerikaa fi Gamtaan Awurooppaa baasan kan morman dubbii himaa waajjira dhimma alaa Itiyoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftii isaan Libaanon keessatti, Afgaanistaan keessatti xiyyaaran damma roobsaa turanii, Iraaq keessatti damma dhangalaasaa turanii, bishaan roobsaa turanii, maaliif yeroo kanatti Itoophiyaa irratti dhimma kana filatan jechuun gaaffii deebii kennaniiru. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabanne kana fakkaataa sagantaa keenyaaf waliin itti gaarii. Irra bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi. Yawa irraanfachuuf yaanuyi. Afidhaaf utaalchoo yergoodhaaf miliqii qaddee kutteen baaneef waayuudhaaf rasaasa allaattiidhaaf kochoo. Haqaa fi hanqii. Oromoonni haqatti amana. Dhugaa galchuu fi dhugaa fudhachuun haqa baasa. Haqni qaama qorqalbii isaati. Hanqiin namaa namatti darbuun qooda yookaan cubbuu jedhee amana. Haqa namaa hin dabsu. Garuu haqni isaa sarbamaa jira. Sagantaa kanaan haqaa fi hanqii faana dhoofnee dhugaa Oromoon dhabee fi lafarratti mul'atu iyyaafannee qorannee isiniif dhiyeessina. Haqaa fi hanqii. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Kun sagantaa keenya haqaa fi hanqiiti. Sagantaa haqaa fi hanqii torbanitti al tokko isiniif dhiyaatuun har'a haqa ajaja qaama olaanaatiin dabee fi qooda qaamota nageenyaa fi tika siyaasaan butamanii jedhu qabannee dhiyaanneerra haga dhumaatti nu waliin tura. Allaattiidhaaf kochoo, qocaadhaaf dhagachaa, kennaa maaltu dida jirra hunda baachaa. Kennaa maaltu dida jirra hunda baachaa. Jirra kun har'allee jirra. Kutaa kana keessatti haqa qaamonni nageenyaa dabsan tokko ilaalla. Dursarratti qaamota nageenyaa jechuun maal jechuu akka ta'e haa hubannu. Innis ajaja qaama raawwachiiftuu jalatti kanneen akka poolisii addaa mana sirreessaa, dhimma nageenyaa, milishaa, raayyaa fi kanneen kana fakkaatan dabalata. Jarreen kunniin qajeelfamootaa fi tumaalee mirga namoomaa fi haqa lammiilee seera biyyattii fi idil addunyaa ajaja manneen murtiitti hojiirra ooluu isaa mirkaneessu. Haa ta'u malee jarreenuma kana seeraa fi ajaja haqaan raawwatamirraa kan hin raawwataminiitu caala. Seera cabee fi dabe hedduutu jira. Keessattuu gochi hammeenyaa lammiilee Oromoo irratti raawwatamu himamee kan dhumu miti. Ajjechaa gara jabeenyaa artistii jaalatamaa fi qabsaa mirga namoomaa Haacaaluu Hundeessaa booda qajeelfamoonni qaama olaanarraa ajajaan raawwatamaa turanii fi jiran wanta gubbaatti jenneef ragaadha. Mee tokko tokkoon haa ilaallu. Kana mammoo aksisa uumamni seera uumaa dabse raajii
bara kanarraa jakaa erga buqqeen dhagaa cabse mammaa kana mammoo aksisa raajii bara kana yaadamaa boolla keessa teesse boolla qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi shiranii garaaf qalbii kiyya katanii akkan sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa citaa. Hacaaluun ajjeefamee barii isaa uummanni ajjechaa goota isaa irratti raawwatamee rifatee gaddee naasuudhaan wayita aarii isaa dhageessisee fi gaggeessa bakka reeffi Hacaaluu itti argamutti imaletti tarkaanfiin ajjechaa gara jabinaa loltoota mootummaatiin Oromiyaa guutuu keessatti raawwatame haalaan jibbisiisaa fi kan hammeenyaan guutame ture. Akka fakkeenyatti handhuura fincilaa diddaa gabrummaa bakka dhaloota artisti Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Amboo keessatti gaafa waxabajjii 29 bara 2020 qofa guyyaa tokkotti namoota 30 oltu gara jabinaan ajjeefame. Lammiilee kanaa fi haqni hin baane hin barbaadamne. Waxabajjii 29 bara 2020 irraa eegalee bifa duulatiin hidhaan jumlaa seeraan alaa Oromoo irratti raawwatamaa ture. Jirasi. Hogganoonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalawaa Oromoo akkasumas namoonni bebbeekamoon badii malee hidhaman. Jawaar Mohammad, Dajanee Xaafaa, Baqqalaa Garbaa, eegdonni Jawaar hundi Hamzaa Booranaa fi walumaa galatti namoonni 35 ol ta'an kan Jawaar Mohammad fa'aa wajjin gaggeessaa Hacaaluuf manaa bahan yakka tokko malee ajaja qabiinsaa mana murtiirraa bahee ala qabamanii hidhaman. Sababni hidhamuu isaanii reeffa Hacaaluu Ambootti akka hin awwaalamne butanii Finfinneetti deebisan jedhamee walolli sobaa irratti oofame. Reeffi Hacaaluu Burraayuurraa deebifamee galma aadaa Oromoo kan qubsiifame uummanni Burraayuu keella irratti karaa cufee dabarsuu waan dideef ture. Maal godheen an sirraa citaa si fudheen gincii koolixa si fudheen gulli soolixa si fudheen dadar koolixa si fudheen shaallaa koolixa si fudheen shukuutee lixa si fudheen sabbataa lixa si fudheen awwadaa lixa shiranii isaa dhodhu doorsisanii akka sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa citaa maal godheen an sirraa citaa. Wayita kanatti akka jedhametti fincila uumamerraa ka'uun murtii aangawoota mootummaatiin Hacaaluun Finfinnee keessaa maaliif baafama jedhamee ture. Boodarra immoo himannaan Jawaar Mohammad fa'aa irratti banamee dhiyaate dhimma reeffa deebisuutiin kan waliin qabannee fi sochii siyaasaa seera qabeessaa taasisaa turan yakkanii filannoo keessaa baasuuf akka ta'e himannaa akka lakkoofsa Habashaa fulbaana 6 bara 2013 itti banamerraa ifatti hubatama. Ajjechaa Hacaaluu booda waxabajjii 29 bara 2020 irraa eegalee bilbillii fi tajaajilli intarneetii guutummaatti addaan cite. Waan biyya keessatti adeemaa jiru beekuu fi odeeffannoo argamu irratti hundaa'anii lubbuu ofii fi maatii ofii baraaruun abjuu ta'e. Mirga odeeffannoo argachuu ni sarbame. Dukkana keessatti bakka odeeffannoon hin jirretti ajjechaa fi hidhaan jumlaa golee Oromiyaa hunda keessatti itti fufe. Manni hidhaa akka Maakalaawii kan dur tokko qofa ture yeroo kanatti aanaalee Oromiyaa hunda keessatti diriire. Manneen barnootaa wiirtuu barnootaa ta'uun isaanii hafee wiirtuu dararaa yookiin torchar center ta'an. Si fudheen ajjee koolixa si fudheen sarboo koolixa horaa koon si lixa si fudheen naqqamtee lixa si fudheen macharaa lixa si fudheen shaashee koolixa si fudheen muudar koolixa si fudheen baambich koolixa si fudheen najjoo koolixa si fudheen hammayya lixa. Oromoonni waqtii dhukkuba COVID-19 hammaataa sana gidiraa olaanaadhaan kan keessatti ukkaanfamanis ta'an. Fakkeenya muraasa qofa dhahuuf mana barnootaa hirmaataa magaalaa Jimmaatti argamuu fi mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Addis Ababaa jedhamu kan Finfinnee naannoo Inqulaal Faabirikaatti argamu keessatti hidhamanii dararaa Oromoonni hedduun argaa turan akka fakkeenyatti eeruun ni danda'ama. Oromoon biyya alaa fi keessaa dhiittaa mirga namoomaa fi hacuuccaa addatti Oromoo irratti baname kana mormaa balaaleffataa dura dhaabbachaa turuun ni yaadatama.
Hidhaan gaggeeffamaa turee fi ammallee jiru tokkollee bu'uura seeraa kan hin qabnee fi mana murtiitiin hin ajajamnedha. Fakkeenyaaf ajjechaa siyaasaa Haacaaluu irratti gaggeeffameen booda haala yeroo jedhanii nama hidhuu eegalan. Haala yeroo jechuun sababa seera qabeessa ittiin nama hidhan dhabnaan kan tolfame sababa siyaasatiin morkataa hidhuu ukkaamsuudha. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo haala yerootiin hidhaman irratti qajeelfama qaama olaanootiin malee seerrii fi ajajni mana murtii nama hiikus hidhus hin danda'u. Olaantummaa seeraa hin jiru. Qaamoleen nageenyas olaantummaa garee siyaasaa aangorra jiru eeguu malee olaantummaa seeraaf dantaa hin qaban. Namni haala yeroo jedhamu hidhame wabiidhanis hin hiikamu. Manni murtii mirga wabii eega eegeen booda maallaqni wabummaa mootummaaf galii ta'a. Maallaqni kun gaafa shakkamaan barbaadame akka dhiyaatuuf wabiidha jechuudha. Achi booda manni murtii shakkamaan akka bahuuf qaama hidhetti ajaja hiikaa jedhu erga. Wanti godinaalee Oromiyaa hundatti waxabajjii bara 2020 kaasee raawwatamaa jiru haala kanaan dura hin baramneen ajajni mana murtii mirga wabii eegsisee qajeelfama oliirraa darbeen dhorkameeti jira. Qajeelfamni seeraa biyyattii fi ajaja yookiin murtee manneen murtiitiin ol ta'e kun federaala irraa karaa koomishiinara poolisii Oromiyaa godinootaa fi magaalotaaf ergama. Seera otoo hin taane qajeelfama kanatu hojiirra oola. Jirra 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 bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi 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 yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi. Dhimma kanarratti koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaas namoonni seeran ala hidhamuu fi aangoon abbaa seerummaa mana murtiirraa fudhatamee koree qaama olaanaaf amanamaa ta'e hojjetamaa jiraachuu ibsa baase keessatti addeessee ture. Hooggantoonni siyaasaa fi quuqamtoonni mirga namoomaa ajaja murtii cabsuudhaan hidhaman lakkaa'amanii hin dhumani. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana murtiitirraa bilisa jedhamanii bahuuf yoo jedhanii balbala mana hidhaarraa butamanii marroo biraatiif hidhamuuf dirqaman. Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa bilisa jedhamanii poolisiin hiikuu dide. Muhammad Deeksisoo guyyaa eebba isaa onkololeessa keessa Yuunivarsiitii Jimmaatti haqa Haacaaluu baasaa Jawaar Mohammad faa hiikaa waan jedheef qofa hidhamee mirga wabii yeroo hedduu eegamuufis qaamni isa hidhee seera cabsee ajaja mana murtii tuffatee inumaa Jimmarraa baasee gara dabarsuutu dhagahame. Gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa mirgi wabii eegamuufis kunoo waggaa tokkoof mana hidhaa keessatti argama. Yaa waa irraanfachuuf yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi. Baay'inni rakkoodha furmaata mataansaa. Gurraan ala darbe keessa lagannaa nyaataa yeroo dheeraa irraa kan ka'e obbo Baqqalaa Garbaa dhukkubsatanii hospitaala dhuunfatti yaalamuun fedha jedhanillee hin eeyyamamnee fi manni murtii garuu ogeessa yaalaa dhuunfatti yaalamuuf mirga qaba jedhee murteesse. Tole kootu si geessinaa jedhanii Qaallitti irraa fudhanii ba'anii karaa erga ga'anii booda qajeelfama olirraa dhufe jedhamee ajaja mana murtii didanii humnaan ukkaamsanii bakka biraa geessan. Obbo Baqqalaan bakka ofii filatanii fi manni murtii isaaniif ajajetti malee wantan amantaa irraa hin qabneef akka hin yaalamne himanii didan. Guyyoota muraasa booda ajaja jibbaatatiin yaalamuu danda'an. Rakkoodhuma fayyaan wal qabateen obbo Jawaar Mohammad dhukkubbii ilkaanii isaan qonnameef yaalumsa wayita gaafatetti manni murtii hayyamuufillee bulchiinsi mana hidhaa Qaallitti sababa ajaja olirraa dhufe jedheen yaala dhoorkamee baatii lamaa oliif dhukkubbii ilkaaniin dararamaa turuudhaan dhumarratti lagannaa nyaataa eegalanii mootummaa irratti dhiibbaa gochuun yaala argate. Abbootiin aangoo biyya kanaa kan obbo Jawaarii fi Baqqalaa Garbaa yaalumsa dhuunfaa dhoorkaa turan ofii isaaniitiif garuu hospitaala mootummaatti miti hospitaala dhuunfattiyyuu yaalamuu hin fedhan. Waan ofii ijaaranii fi ofii bulchan irraa amantaa hin qaban. Gaafa mataanuu dhukkube Taayilaandii, Dubaay, Jarmanii fi Ameerikaatti fiigu. Gurraan ala darbe kanarraa kaasee yeroo adda addaatti ajaja qaama olaanaa irraa dhufeedha jedhameen obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa beellamarraa hambisaa turan.
ammallee kanumaan wal qabatee torban darbe keessa manni murtii olaanaa federaalaa Jawaar Mohaammed faa beekamtii isaanii malee guyyaa hin murtoofneef darbeera jedhamee abukaatotaaf ibsamee ture. Haa ta'u malee osoo himatamtoonni fi abukaatonni hin beekin galmee isaanii dhaddacha irratti dhiyaatee laalamaa ture. Abukaatonni muraasni dhimma biraatiif dhaddacha san keessa turan galmee yoo yaamamu dhagahanii akkamitti galmeen dhiyaachuu danda'e jedhanii gaaffii gaafataniif dhaddachichi deebii kenneen warrumti dhiyaatan bakka himatamtootaa dubbachuu dandeessu jedhaman faallaa seeratiin. Kanarratti abukaatonni yaada kennanii nuti bakka himatamtoonni hin jirretti beellama keenya malee dhaddacha irratti galmoofne isaan bakka bu'uun dhimma yakka irratti dubbachuu hin dandeenyu. Kunis akka dhimma hariiroo hawaasaa bakka bu'ummaan hojjetamuu miti jechuun mana murtichaaf yaada kennaniiru. Manni murtichaas himatamtoonni akka hin dhufne ofumaa kan ajaje ta'u kunis sababa duula filannoo godhamaa jiruu fi rakkoon nageenyaa isaanii fi ummatichaa nu yaaddesseeti jechuudhaan beellamarraa dubbatan. Harreen baadiddee taate harree diida qambar sadii cabseet qambar sadii cabseet qotiyyoon gafarsa hammeen ulee mataas injiraan ajjeesa hammeen ulee mataas injiraan ajjeesa jirra. Walumaa galatti egaa gaafa qaaliin keenya artist Haacaaluu Hundeessaa Finfinnee keessatti kichuutti kutamee kaasee haala dur hin turree fi adda ta'een olaantummaan seeraa gonkumaa hin kabajamu, ajajni mana murtiis hin raawwatamu. Namni hidhame marti ija siyaasatiin qofa ilaalama. Seerri maal jedhaa, ajajni mana murtii hoo maal jedha jedhanii ilaaluun hin jiru. Kanaaf qajeelfamni qaama olaanaarraa dhufu seera caalee haqa lammiilee haqan qaalee awwaale. Haqni Haacaaluu bahuu qaba. Haqni lammiilee Oromoo haala suukaneessan waxabajjii 29 bara 2020 irraa kaasee ajjeefamanii bahuu qaba. Haqni hooggantoota Oromoo fi qabsaa'ota Oromoo dabaan hidhamanii bahuu qaba jenna. Qophicha dhiyeessee kan isiniin ga'e an Gurmeechaa Gammachuuti. Kan qopheeche immoo Tufaa Dooyyoti. Keessa teesse boolla qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi shiranii garaaf qalbii kiyyafatanii akkan sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa citaa maal godheen an sirraa citaa si fudheen gincii koolixaa si fudheen gulli soolixaa si fudheen dadar koolixaa Shalla kolita, sifudhen shukutelita, sifudhen sabbatalita, sifudhen awwadalita. Shirani, isano nudo orsisani, akkan sirrachitu fiyadani, mal godhen an sirrachitu, mal godhen an sirrachitu, sifudhen ajje kolita. Si fudheen sarboo koolita ulee horaa koonsilita si fudheen naqqambeelita si fudheen machaaraalita si fudheen shaashee koolita si fudheen muudar koolita si fudheen baambich koolita si fudheen najjoo koolita si fudheen hammayyalita. Bari arguuf garaa nu bal'ise yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi yaa waa irraanfachuuf yaanuyi. Baay'inni rakkoodha furmaata mataansaa harreen baadiddee taate harree diida.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa haqaa fi hanqii torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.